dubbiin nuti piraankii jenne garamitti deemaa jirti. Ijoollee keenya akka Ooshee, akka Maamtuu, akka Jadid, akka Firoomsa eessa jirtu? Yuutuubara guddaa tokkotu jira jechuudha. Yuutuubara guddaa namni Lichi Toofiq Beene jiru jechuudha. Hiriyaa isaa Joosii jechuudha. Maalirra jira? Erga gaaf jarri addaan baateeti manatti galaa jira. Isinuma warroonni koomentii jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbachuuf waan dubbatiin aanaan hin jedhina. Dhuguma Rabbiitiiti jechuudha. Mucaan suni garuu sakandii muraasa keessatti viiyuu nama 18 ilaala. Sakandii muraasa keessatti, minitii muraasa keessatti. Maal jedhee dubbate achi keessatti beektu? Sheer godhaa bakka hundatti jedhe. Sheer godhaa jechuun isaa summaa ni beektu. Akka namni mucaan suni balleessaa isaa beekee dhiifama gaafatuuf sheer godhaa jedhe. Isin immoo viidiyoo yoo irraa hojjetan bar faayidaa guddaa qaba. Billaan aleekum nama arrabsuuf hin fiigina. Uma siin godhu wanni ati nama arrabsitu. Nuti wanni dubbannu Muktaar Saree bakti hin jedhe. Maaliif waan akkanaa dalagaan? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fi keessanii jirtu jajjabaattu anillee nagaa jira. Alhamdulillah galata Rabbii. Wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Iddoota kana galatooma baay'ee galatooma. Namoonni koomentii barreessitan iddoota kana ulfaadha. Obboleen kiyyaa gama Muktaaritti isin deebi'e. Muktaar maaliif bilbila cufate? Akkasuma mootuu deebi'ee warroota koomentii nama arrabsitan dursaa nama arrabsan duratti maaliif utuu nama arrabsan duratti wanna tokko beekuu qabdan. Viidiyoon namni irraa hojjetu akka nama miidhame saniif faayidaa ta'u beeki. Nuti yoo Muktaar arrabsine Muktaar badii kana ofirratti beeketiniin edaa namni aniin kun nama akkanaati jedhee dhiifama. Edaa aniin kun nama akkanaati, nama akkatti saree ta'e, nama akkatti kabaja nama biratti dhabee jedheetiniin badiis ofii san beekee intala kanarraa deebi'u hedha. Intala kana ofii isaati nikaaya seera maatiin isaa gabbaa'een hiiniif. Piraankis ta'uu baate ijoolleen biyya keessa jirtu maaliif teetta? Ooshee maaliif teetta? Tokkoffaa si jechuudha. Naa barreessillee naa deebisuu didde jechuudha Ooshee. Muktaaris barreessee fi naa deebisuu didde jechuudha. Jarana namni yoo viidiyoo tokkorraa hojjete Jadid maaliif callifta? Firoomsa maaliif callifta? Ijoollee Yaman hoo maaliif callifta? Sa'idoo maaliif callisa? Obboleessi isaa gabbaa'ee dubbate keessa kee cabsee dubbiin dhugaa ta'uu beeke jedhe. Jarana gurbaan kun in soba malee piraankii wayitu hin jiru ta'a. Akkamitti namni bilbila cufata? Maaliif bilbila cufata? Icciitiin bilbila si cufsiisu maali? Inni maaliif gabbaa'ee dhaltuu kadhata? Isin ijoolleen keenya wallaahi dhasee mucaan Lichi Toofiq jedhamu namni wallaalee jira. Sakandii muraasa keessatti nama viiyuu nama 18 ilaala. 18,000 ilaala. Minitii 5 keessatti mucaa san viiyuun isaa kalaalan. Garuu mucaan hiriyaan isaa jechuudha. Ilaala nama keenya akkanumatti. Hiriyaan isaa Joosiin jechuudha. Maalirra jira? Erga gaafa ijaarri sun ijoollee Soofii fi Lichi Toofiq addaan baanii maalirra jira? Manatti galee rafaa jira? Rafaan jiru. Dadhabee jira jedhee jira gurbichi jechuudha. Hiriyyaan maal isaa? Maaliif dadhabee ijoolleen tun lamaan addaan hin baatu? Jarri tun ijaarsaaf jaartii dogongora xiqqashuu jedhanii addaan hin bahineef. Isin immoo warroonni koomentii gaafa namni waan tokkorraa dubbatu please naman arrabsina. Waa tokko keessan argattu. Namni gaafa viidiyoo sanii viidiyoo Lichi Toofiq sanii Joosiin maal jedhee sheer godhaa anillee sheer godhaa jedhe. Garuu mucaa san nama meeqatu laala? Gara kan nama 200 ottu laala. Maaliif sheer godha jedhe? Viidiyoon sun namni kasan dhaggeeffachuu danda'a. Nuti yoo dubbannee wal guddifne maaliif wal waanyan? Maaliif gadi wal holla? Mucaa san garuu aalama hunda hordofa jechuudha. Maaliif aalamni hunda hordofu beektu? Akka isinii shi'anii namni keenyaa fi namni isaanii garaagarummaa qaba. Viidiyoon sun maaliif sheer godhama beektu? Namni viidiyoo kana dirqama dhagahuu qaba. Gurbaa kana koomentii barreessuu qaban. Koomentiin barreessamee fi mootuyyuu isa karatti deebisa. Isiin hin mootuyyuu koomentii sallaalee hamma uummanni kun jaalatu. Soofillee jechuudha nama 100 laala. Isillee naatee deemuu dandeettidha. Muktaaris akkasuma yoo nuti irraa dubbannee koomentii bareeda barreessitan. Muktaar koomentii odoo nama sammuu qabaatu ta'e jechuudha. Hanga sammuu qabullee rabbitu hubate. Yoo arrabsinillee yoo dhiifnillee isin maaltu isin galche? Gabba irraa dubbadhu faayidaadhaayu. Kana laalle si laaluu danda'a. Yookiin ati na caalaa beekuu dandeetta. Sirriidha Muktaar dogongora isaa kana namarraa barata. Gurbaa kaleessa dhaltuun diddee har'a jaalattu. Jettee ijoolleen hedduun barreessaa jirti. Koomentii caatuu jalatti barreessaa jirti. Maamtuu jalatti barreessaa jirti. Jadiid jalatti barreessaa jirti. Laalee kun yoo namni waa dubbatu wanni sun akka faayidaa nama saniif qabu beektan.
hin beektu odoo beekte nama arrabsitu. Gurbichi mootu yoo bilbila cufatee jira. Yoo dandeette sheer godhi. Yoo dandeette sheer godhi, yoo dadhabde dhiisi, yoo dandeette laayik godhi, yoo dadhabde dhiisi. Bakka maaliif bilbila cufatee sabni biraa maa wal kaasan nuti maaliif hiyyummaa wal yaadna? Nuti maaliif hiyyummaa wal yaadna? Gurbaan kun mana akkamii keessa gala? Ligi Toofiq mana akkamii keessa gala? Mana faa jedhe keessa galee jiraata. Waliwaanyu kan sabni kun waliwaanyu ofii isaaniitti akkatti wal qabatu. Ofii isaaniitti wal jala deemanii koomantii gaarii warri barreessu. Barreeffama dhiyoo tana intalli dubbatteetti Toofiqii fi Soofiin addaan haa ba'an jettee irratti koomantii 5,000 oltu barreeffame. Koomantii isa warroon afaan Amaariffaa beektan dhagaa dubbisa. Nama barreeffama 5,000 oltu laallame koomantiin bichaan. Isin hoo sabni biraa akkatti wal guddisaa jira. Sabni biraa wal kabajaa jira. Sabni biraa fakkeenyaaf isin ijoolleen biyya keessatti irra guddina ijoollee biyya ambaa jiru jechuudha. Nuti warra mana madaamee hojjennu jechuudha, mana arabaa hojjennu. Kana keessa isin maaliif kabaja walii dhabne? Maali yoo laayikii gootan? Maali yoo nama kamuu daawwattee jette? Yuutubaroonni nu gurguddaa nu barii nuti isaanirra doonii isaanirra dubbachaa jirra. Sila kana ta'eef wal jabeeffachuun gaariidha. Walirraa dubbachuun bareeda. Caaltuu bira dhaabbachuun waan gaariidha. Isii dhabdu gurguruu duudaa taanaaf, utubaa taanaaf. Isillee gaafa koomantii keenya babbareedaa viidiyoo keenya namni irraa dubbatu, Muktaar irraa dubbatu argitu caaltuun ni gammaddi. Maaliif gammaddi? Muktaar hamma namni sababa isii arrabsu, hamma namni isii kabaja keenya Muktaar dhaga karatti deebisuuf yaadu. Muktaar baddee karaa kanarraa gore. Muktaar intarri sun taasiin taatu. Muktaar kaleessa eessadha itti har'as jaalatti. Dhalaan har'as jaalatu kalee hoo wayita isii wajjin hidhatti shamoo kaatee ummanni bahee afatee jaanoo buufatee abbaa isii araarfatu san eessa jira? Yeroo sanillee si iyyaa turre har'allee si iyyina. Nuti warri koomantii nuti yeroo kam yoo wanni tokko uumame akka gabbaanee dubbannu beeka jiramu waliin beekuun bareeda. Walii dubbachuun gaarii. Narraa dubbadhu an balleessi. Barreeffama keetiin gorsi. Bakka hin arrabsi mee ishi gaafii tokko si gaafa dabaleetii jechuudha. Atarra ati akkasii, ati akkana, ati akkana, ati akkana, ati mixini biyyoo, ati jinni yoo jette kana wanni ati narraa hir'ibtu maali? Wanni ati naa dabaltu maali? Hin jiru. Koomantii kee gaarii gaafa barreessitee keettee koomantii kee sun tarii ol baafame irratti dubbatamuu danda'a. Gaafa badaa dubbatte immoo riimuuf godhamee bira turan. Salphaadha wanni ammaa jechuudha. Riimuuf godhatame akka namuu ilaalle odoo barbaada nama koomantii isin guutuu warroonni 3-4 akkas barreessitan sun riimuuf godhe bira tara. Salphaamatti jechuudha. Garuu immoo hin godhu. Maalitti godha? Ati erga ofii keetii ofiif hin yaadne namni nama arrabsu of miidha. Kabaja ofii xiqqeessa. Ulfina isii ofii gadi buusa. Akkuma har'a na arrabsitu bor bakka birallee deemtee arrabsita. Dhiifama. Wanni kana hunda kaasee fi guddina waliin qabnu, jibbaa walii qabnaa ka jedhutu kana dhufe jechuudha. Jibbaa waliin nuti qabnu mootuu dhugumatti jechuudha. Laayikiin goota, sheeriin goota, sabiskiraayibii goota. Nuti akka guddannu barbaada. Ani yoo guddadhe, hiriyaanti yoo guddatte, ati mataa keetiin banattee yuutuubii kanatti dhufuu dandeette yoo guddatte, boru faayidaa sii qaba. Boru mucaa wayii jechuudha. Utuu viidiyoo irratti gadi dhiisin ijoolleen Oromoo taatee mucaa sun gara Oromoo baddee jirti. Wallahi rangi biyya galte na fakkaata. Namni isin qoomatti barreessineef hin jiru. Namni isin bira dhine. Garuu sabiskiraayibiin isin nan xaba kanatti deemu. Viidiyoo takkitti irra jirtu beeka. Namuu hin arga bakki isin seentu. Dhaqeetta yaa. Qulla irratti jechuudha. Isin hin galee ijoollee keenya wal haa jabeessinu, wal haa guddifannu. Ka'aatillee kootu gara yuutuubii. Waan nuti hin qabu. Narraa ani rabbii yoo riskii ganama sii bane eenyumtuu sitti dhufu. Takka yuutuubii sii bane, takka gara biraatti nuu sii bane, si gida buleetii deema. Kanaaf dhugaa rabbii dubbachuuf odoo akka saba biraa laalle nuti odoo akka saba biraa laalle wallahi asin jiru qaata guddaa. Odoo baay'ina keenya laalle asin jiru qaata guddaa. Namni keenya irra jiru eessa jira? TikTok irra taa'a. Imo irra taa'a janjanaaf. Ijoolleen Qur'aana barattu, Qur'aana baranna jedhanii Qur'aana isaaniitti irra taa'an.
yookiin immoo achumaan wal baafate amma moo waan isin ajaa'ibu keessa zuumii keessa mucattii wayii maal isin bakka baatee nama wayiiti jette jirana achi keessallee taa'a faayidaa keessan zuumii keessallee taa'a faayidaa keetti garri hunduu faayidaa keetti tiktook wanni faayidaa isin qabne tiktook yoo ittiin hojjanne fakkeenyaafatti yoo tiktook isin irratti hin hojjanne wanni achirraa gurri oofufta kan jiru yoo toobii keebanan irratti hojjete hamma dandeettiitti malee ka faayidaa sii qabu isa. Nama tiktook jala teettee ati akkasii akkanaatis kana haga jettu. Waa hedduu jira wanni dalagu jechuudha. Quraana kee yoo qaraate barumsa addaa akka qabu barumsa isaa yoo baratte maafi mushkila rakkoota kan qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyya wal jabeessuun faayidaa kenna qaba. Wal hamachuun faayidaa nu qabu. Waliin loluu dhiifama gisee tokko yoo wal gorfanne yoo karantaan irraa wal deebisne bakka namatti tola yookaan immoo ammas nyaattee kaanuma nyaattee hojjetu wallaahi bu'aa siin qabu. Ani har'a viidiyoon kiyyarraa akka dhufe caaltuu obboleettiitti jedhee rabbiin gurbaa kana siif haa deebisu. Maaliif ati kophaan hin malle ijoolleen hedduun si bira dhaabbachaa jirti. Ka biraa immoo ijoolleen keenya ooshee akkasuma mootuyyuu maamtuu akkasuma mootuu firoomsaa jadiid namoonni bira hiriyoon isallee kan jiraatte yoo ta'e gurbaa kana dhugumatti jechuudha poolisiin soqa poolisiin qabsiisa bakka haa qabamu. Jarana yeroon ammaa kun gubataadha. Yeroon ammaa kun oo'adha. Yeroo ammaa kana mootuyyuu beekaa biyya keessallee girgirri jira biyya keessallee rakkoo jira. Yeroo dhukattee teettu miti beeka. Itti dhokatanillee kan nama dhoksitullee kan nama naatullee haadha manaa ofii ta'uu walaatan. Sinni galee kanaaf jechuudha obboleeyyan kiyya wanni isinitti dhaamadhu wanni isiniin jechuu barbaadu ani waan biraa isiniin hin jedhu nama hin arrabsina. Hamma dandeettetti ati hamma rabbiin si dandeessitetti onnee tee tana qulqulleessuuf yaada. Hamma dandeettetti ishee ati keeri nama yaadu laata. Kuma takka nama hin arrabsa abbaan fedhe waan fedhe ulfu gaggalabbaxee yoo jedhe. Namni akkuma fedhe yoo ta'e ati wanni ufitti zambii fidduuf maali? Ufumatti wanni zambii fidduuf maali? Maaliif rakkoo ofitti fidde? Arrabni keessuun bal'aante akkuma amantii nama arrabsiisuun ofii keetiin miidhaa ofitti fidde harka kee kanaan miidhaa ofitti fiddaa bara. Maaliif harka keetiin miidhaa ofitti fidde? Maaltu harka keetiin miidhaa ofitti fidde wayi? Maaltu harka kee kanaan ani wallaahi akka isiniin jedhu beeku. Garuu guma dubbachuuf maal isiniin dubbata kanumatti xumura jechuudha. Inaarullee wallahi alhamdulillah rabbil alamin waa tokko beekta wanni ani gammadu ofii kiyyaa rabbitti gammadu. Amma nama intalli takka jechuudha yoo beeytanii intalli sun beeytan. Lubbuma yuutuub irraa badde beekamu jettee sun ammallee takkallee mucattii hunda dandeessu ammallee aarti haati eebbu ammallee aarti. Ani immoo wallahi nama koomentii ilaalee aarfan takka malee waa takka natti fakkaata. Alhamdulillah rabbil alamin maaliif amma namni tokko koomen amma hunda dandeessu sun viidiyoo dhugutanii hojjete tokko irratti akka malee inni keessa galtee ati akkas ati sare ati maaltu si galche. Ammallee eenyuun simbootuuf jechuudha. Simbootuuf illee aarti. Ani bar maalumatti duusin dubbis mi'ama fakkeenyaaf asalatti koomentii yuutuubii keenya jala seentanii viidiyoo keenya kana jala seentanii olaanti koomentii hedduutu jira kan arabsu. Garuu waa takka hin aaru wallaahi lasi takka abbaan fedhe waan fedhe hojii hin aaru maaliif ree maal godhu aara. Inni harki isaa barreesse sun haa aaru haa seenayu maaliif mucattii saniin akkas ta'e oduu borfayyaa tokko dhabde tarii na beeytee dhiifama na gaafachuu hin dandeettu. Tarii yookiin na beeytee dhiifama na gaafatta yookiin hin dagatta ta'a. Mee maal jetta? Tanuma bicha naa deebise dhugaa rabbii dubbachuu. Tanuma bicha maal jette? Anaan nama tokko jala dhaqee koomentii badaa barreessee jette akkanaa miti biyya hojiin ijaan kan jedhee barreessee borodoo fayyaa tokko dhabe ofiyyuu fayyaa ta'e dhabe nama sana eessatti argee dhiifama godha naa godhu jedha abadan hin argu. Maaliif bakka inni jiru hin beeku. Gaafsa yuutuubii jala turte viidiyoo yuutuubii jalaatti rabbiin akkamitti si dhiisoo namni si dhiisan jedhe. Sarahata dhuguma rabbii yoo dubbi rabbiin akkamitti si dhiisa mucattiin sun silaa si dhiisan jedhe ana mana nuuf tana arrabse kana si dhiisan jedhe ani wallaahi billaahi jechuudha nama arrabsan hunda keessan isin dhiisee jira.
rabbillee isin haa dhiisu. Lammaffaa immoo namoota na hordoftaniif hedduutu akka galatooma. Isinillee warri na arrabsatan hedduutu akka galatooma. Maaliif dhuftanii na daawwattanii na arrabsan sunuyyuu deebi'ee isinirraa mootuyyuu ani waa baradha. Namni tokko immoo viidiyoo mataa keetii hojjedhu munaana mee waan haaraa fidee irraa booharratti. Inshaallah waan haaraa isinii fida. Anallee akkuma dura isinii jedhatti waadaan ta'e isinii galatti isinii fida jedhee qophii irra jira. Isinis qophiitii yookiin na eeggachuu obsaan na eeggachuu isinumarra jira. Akkumaan isinii obsi isinillee na obsaa. Waa hunda rabbiin isin obsa isin haa kennu isin jedha. Viidiyoo kee asirratti dhaabaa hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti warroonni laayikin godhi laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa, yaada keessanillee barreessaadha. Namoonni seenaa qabdan, namoonni mudannoo qabdan, waan barbaadan. Namoonni na arrabsa beekanillee banaadha. Waan takka rakkoon qabu. Wallaan arrabsa akka ta'e tokkodha. Ani hoo eenyuti isin himadha rabbii tokkicha qofatti isin himadha. Waan tokkoon isin godhu hin jiru. Garuu mana daawwattanii rabbitti isin himadhu. Isinii dhiisa. Annama akkasii deemti. Rabbiin ani waan ta'uun beeku, waan nama mul'atuun beeku waan ta'eef isin dhiisa. Kan isin jechuu barbaada. Inshaallah yeroo muraasa keessatti viidiyoo dhuunfaa kootii hojjedhee isinii dhufuuf jira. Inshaallah bismillah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.